Hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Prezidaantiin United States Donald Trump mala Ameerikaa First jedhu kanaan akkaataa Ameerikaan addunyaa waliin itti wal quunnamtu irratti jijjiirama bal'aa akka fidan waadaa galaniiru. Ittaanaa Prezidaantiin United States J.D. Vance gaaffiif deebii televiziyoona Fox News jedhamu waliin taasisaniin mala kana ibsaniiru. The simple concept, America first, it doesn't mean you hate anybody else. It means that you have leadership. Yaadrimeen salphaan American First jedhu nama biraa jibbita jechuu miti. Hooggansa qabda jechuudha. President Trump kanarrattis yaadi isaanii baay'ee ifaadha. Kunis dantaa lammiilee Ameerikaatiif dursa ka kennuudha. Haala sana keessatti President Trump gargaarsi biyya alaa hundaa hanga mootummaan ilaalamutti amajjii 20 irraa eegalee guyyoota 90f akka ugguraman ajajan. Kanneen biroo tokko kan akka ministiriin United States Marco Rubio dhiyeenya kana ibsan irraan kanaaf. We've issued waivers for programs that make all the sense in the world. They make America safer. They make America stronger. Sagantaalee addunyaa kana keessaa hiika hundaa qabaniif kanarraa walaba taasisneerra. Ameerikaan nageenya akka qabaattu godhu. Ameerikaan ni cimsu. Nyaata yookaan qoricha yookaan waan lubbuu baraaruu fi atattamaaf areeffachiisaa ta'e dhiyeessuu yoo ta'e uggura kana keessatti nammatamu. Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States ka sagantaa gargaarsa biyyootii alaa irra hedduu hoogganu kan xiinxaltoonni hangi tokko jedhan qorannaa cimaa jala jira. Brian Clark Walter Hudsonitti xiinxalaa dhimma imaammata ittisaati. There's maybe parts of the U.S. Agency for International Development that might need to be downsized or repurposed. Tarii kutaaleen ejensii dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States hangi tokko qooda biyya gargaarsi kennamuu fi tarii waan hin barbaachisne kan aadaadhaan waan baratamee fi asitti barbaachisaadha jedhame beeksisuurra nageenya biyyaalessaa United States irratti akka fuuleffatan gochuudhaaf irra deebi'amee akka ilaalamu yookaan immoo akka gad xiqqeessamu gochuun barbaachisaa ta'uu mala. Yuunivarsiitii Georgetown-itti xiinxalaa dhimmootii alaa ka ta'an Sean Roberts akkas jedhu. One of the things the Trump administration wantoota bulchiinsi Trump baay'ee yaaddaa ture keessaa tokko USAID'n addaddummaa walqixxummaa fi ammatamoo addunyaa irratti fuuleffachuu isaati. Akkasumas USAID'n hangi tokko dogoggora keessa bu'eera jedhee yaada. Sababiin isaas biyyoonni addunyaa tokko kan akkasiin qaban fakkeenyaaf gaa'ela saala wal fakkaataa fudhachuuf qophii miti. Hojjettoonni USAID guyyoota darban keessa hojii isaanii ittisuuf daandii irratti ba'uun kan ejensiin isaanii diigamuu mala jedhame mormaniiru. Hojii kontiraataa USAID irratti ka bobba'an mi'ee kaan maqaa abbaa isaanii ituun dubbatin akkas jedhan. We work not by forcing people to have respect for America or by telling people. Nuti kan hojjennu namoonni Ameerikaaf kabajaa akka qabaatan dirqisiisuudhaan yookaan namootatti barbaachisummaa murtaa'e akka nuuf qabaataniif itti himuudhaan osoo hin taane karaa isaanitti dhagahamuun waan isaan barbaachisu deeggaruudha. Kana gochuudhaanis addunyaa kana hunda keenyaaf iddoo gaarii akka taatu gochuudha jedhan. Investimentiiwwan USAID biyyoota alaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argatan bu'aa fooyya'aa argamsiisuu danda'u jedhu ogeessi imaammata ittisaa Brian Clark. Investments in humanitarian aid, even if they don't Investimentiin gargaarsa namoomaa irratti taasisamu yoo dirqamatti michuu dantaa United States deeggaruu danda'u uumuu baatus gaariidha. Sababaansaa dhiibbaa United States dabaluu fi ejjennoo isheen addunyaa irratti qabdu guddisuudha. Gamaagamni sagantaalee USAID osoo geggeeffamaa jiru aangawoonni sagantaalee tokko kan akka karoora hatattamaa pirezidaantii kan gargaarsa AIDS yookaan PEPFAR addaan akka hin cinne uggura jiru kaasaniiru. Garuu kiliinikoonni naannoo irra jiran battalumatti hin banamne.